Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi 2020 keessa jirra. Obbo Jawaar Mohammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilootii isaanii beellama mana murtii Haardhaa irraa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilootii isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhetti waan biyyittii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhe. Qormaata biyyoolessa Itoophiyaa kakutaa 12 duratti dabarsanii guyyaatti murteessan. Kakutaa 8 ammoo muddee tokko haga muddee 30 bara 2013 kennanii jedhe. Namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi Joo Baayiden bulchiinsa qophaa'u jira kaabineellee filachuutti jira. Addunyaa keessa nam miliyoon 60 dhiyaatu irratti vaayirasii koronaa argan ardii cufu caalaa ta Awurooppaatti caala nam miliyoon 15 caalaatti dhibu kana qoratanii irratti argan. Mootummaan Itoophiyaa humnootiin Tigraay akka harka kennataniif guyyaa kennee yeroo jiru kanatti humnootiin waraanaa kan Itoophiyaa nageenya sibiilota Tigraay keessaaf ilaalcha duraa akka kennaniif gareeleen mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gaafataa jiru. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haala kanarratti har'a yeroo duraatiif walgahaa jedhamee kan eegamu yoo ta'u walitti bu'iinsi hammaataa deemuun immoo yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF hanga roobii boriitti akka harka kennatuuf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed guyyaa ka kennan yoo ta'u kun ta'uu baannaan magaalaa Maqalee irratti haleellaa banamuutu isa eeggataa jedhan. Waraanni Itoophiyaa wiixata darbee magaalaan Maqalee fageenya kiiloomeetira 50 irratti marfamuu ishee beeksisee ture. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu kun soba jedhanii waraanni Itoophiyaa injifatamuu isa mudate haguuguuf yaalaa jira jedhaniiru. Gama kaaniin kan Joo Baayideniin ministeera dantaa alaa akka ta'aniif maqaa dhaaman Tooni Bilinken rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Itoophiyaa keessaa hookkarri gosa irratti qiyyaafate jiraachuun gabaafamuun akkasumas nagaaf nageenya kutaa sanaa akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. TPLF fi aangawoonni Itoophiyaa walitti bu'iinsa kanatti xumura tolchuun karaa gargaarsi dhala namaa seenu bananii sibiilotaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif Bilinken gaafatanii jiran. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Jarmanii Heeko Maas ibsa har'a baasaniin Itoophiyaaf biyyoonni ollaa ishee barana rakkoo adda addaa kan lolaa bishaanii, weerara hawaannisaa, weerara dhukkuba koovidiin uummanni jalaa miidhamee rakkoo guddaan akka isa mudatee dubbatan. Yeroo ammaatti immoo walitti bu'iinsi Tigraay keessaa kan biyyattii addaan qoodee fi uummata miidhe biyyoota ollaa irratti dhiibbaa kan qabaatuu fi akkaan bala'amaadha jedhaniiru. Kanaaf jecha haala hatattamaa jiruuf deebii kennuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa Itoophiyaaf kenninu gara yuuroo miliyoona 5tti guddisnee jedhan. Kunis hojjetoonni gargaarsaa iddoo sana jiran namoota qabeenyaa fi mana ofii dhaban akkasumas wal waraansa dheessan ittiin gargaaru jedha ibsisaan baasan. Walitti bu'iinsa uumamee fi furmaata deemsa siyaasaa barbaachuu wal waraansa qabbaneessuu fi dubbatanii jijjiirama muummicha ministeeraa labsan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban maanguddummaan dhimmichi ilaalamuu akka qabu kunis amma ta'uu akka qabu ibsi kun hubachiisee jira. Erga walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaabaa keessatti jalqabame as uummanni Itoophiyaa keessaa dheessee gara Sudaan gama bahaa ga'an yeroo ammaa 40,000 kan caalan ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Dhuma torban darbee dubartoota ijoollee fi dhiirota 5,000 caalaatti wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun bahe gabaasa ergame namoota dhiyeessa. Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR jaarmiyaalee gargaarsaa waayiloota isaa ta'an kabiroo waliin ta'uudhaan nyaata dabalatee gargaarsawwan lubbuu baraarsaa namoota daran dhufaniif ka kennaa jiru yoo ta'u gama kanaan rakkoon loojistikii kan isa mudataa jiru ta'uu fi humnaa ol koommachuusaa ibse. Da'oon qubannaa baqattoota baay'ee dabalaa jiran kana fuudhu akka hanqataa jirus dubbata. Akka jaarmichi dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa kun jedhutti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban gara 300 akkasumas dubartoota hoosisaniif dubartoota ulfaaf nyaata dabalataaf nyaata madaalawaa kennuun danda'amee jira jedhu. Namoota baay'ee miidhaman adda baasee tajaajilawwan isaan barbaachisutti dabarsuu isaallee dubbata UNHCR. Baqattoota naannoo daangaarraa fageessuu akka itti fufee jiru ka dubbatu jaarmayichi rakkoon loojistikiif fageenyi lafaa lakkoofsa baqattoota fuudhamanii kan murteessu ta'ullee ibsee jira.
lafa Sudaan kadaangarraa kiiloomeetira 70 fagaattu umraa kubaa baqattoonni qubachiisaman hanga kaleessaatti 8,000 ta'uu beeksisee jira jaarmiyaan kun. Gama biraatiin waa'ee uummata Tigraay keessatti qe'oo ofirraa buqqa'ee jiruu fi hojjetoota gargaarsaa achi jiranii akka yaaddoo qaban kan ibsan dubbiimaan jaarmicha dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Babaar Baaloch waahiloota keenya jaarmiyaalee tokkummaa mootummootaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan qaamonni walitti bu'iinsa sanatti hirmaatan nageenya namoota hidhannoo hin qabne yookaan siiviliif of eeggachuu irratti dirqama sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatan waamicha dhiyeessinee jirraa jedhu. Namoota rakkoo keessa jiran kana gargaarsa dhaqqabsiisuuf akka jaarmiyaalee gargaarsa namoomaaf karaan banamus irra deebi'anii gaafachuu isaanii hubachiisanii jiru Baaloch. Yeroo waraansichi deemaa jiru kanatti baqattoota Eertiraa Tigraay keessaa kanneen 100,000 ta'aniif yaaddoon qaban dabalaa akka jirullee dubbatan. Kanneen fixiinsa Maayikaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif koomishiniin mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa har'a gaafatee jira. Gabaasa kibxata har'aa baase kanaan koomishinichi gareen dargaggootaa Saamrii jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana turee ta'etu yakka fixiinsa siviilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14 hanga 18tti garee imala dhugaa baruu fi Maayikaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjeechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beekseera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban siviilota Maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Obbo Jawaar Mahaammadiif Obbo Baqqalaa Garbaa har'a mana murtiitti dhiyaachuu didanii jiru. Kunis sababaa haala siyaasaa biyyattii keessa jiruun ta'uu abukaatoon isaanii dubbataniiru. Oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itiyoophiyaa Miliyoon Maateewos oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kanarrattis oduu booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun filataman Joo Baayiden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteetsi murteessee jira. Baayiden ammaa qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu. Gareen ce'umsaa hundeeffame intarneetii fi iimeelii mootummaa seenuu ka danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf ka jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayiden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan har'a beeksisuuf jiru. Tooni Bilinkan dhimmootii haajaa alaa irratti namoota itti dhiyeenyaan Baayideniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayideniin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindii Sein ergite soraat dubbisa. Antony Blinken gada pireezidaantii Obaamaatti itti aanaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Akbar 2002 ammoo itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayiden gorsaa ba'e. Barumsa sadarkaa lammeessoo Faransaay Paarisitti fixate. Yaada dhaabuu wal qarqaarsa biyyootii Atlaantik gam kaaba naatoo jedhanii baafatan. Guddoo fedha. Yaadi isaaniillee guddoo jaalata. Rakkoo hamtuu baqataa addunyaa bara 2016 keessatti Ameerikaa fuula bu'eetti rakkata gargaara ba'e. Sagantaa televezyiinii Ameerikaa beekamaa Sesame Street jedhan irratti ba'etti baqata jechuun maan jechuu akka taate waan rakkoo baqataa biyyatti hima ba'e. These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be to have to leave your home? No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street. Baqata jechuun warra manuu fi keessa jiraachuu dadhabeetiin keessaa yaa'e. Jireenya biyyi isaanii hammaatetti nama manuu fiiti oofa. Grover, manuu fi keessa baa'oo akkasiin jajjabduun agartaayyuu Grover. Hubatta? Yoo hubachuu hin danda'u. Ani Sesame Street keessa gara tokko deemuuyyuu hin danda'u jecha wal dubbatan. Akka ogeeyyooti siyaasaa jedhanitti hojiin Blinken taqara hariyyummaa Ameerikaan biyya ala waliin qabdu ta'a Doonaald Tiraamp balleessi jedhan qaqqajeelchu. Biyya akka Iraaniif biyyi dhibifa waliin hariyyummaa jabeeffachuu. Mark Simakoviski nama dhaaba Atlantic Council jedhan hariyyummaa Ameerikaan biyya ala waliin qabdu jajjabeessu keessa hojjetu. I think its first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akka irra kiyyaatti hojiin isa taqara, hojiin Blinken taqara. Ta'asaantu Ameerikaan dhugumaanuyyuu hariyaa gaaf rakkooti jedhe addunyaa mirkaneessu. Hariyyummaa duraan badditaan deebisee qaqqajeelcha. Keessattuu sagantaa jijjiiram qilleensa addunyaa ka Paarisitti yaayyuu deebine. Isuma akka raallee caala sagantaa haaratti baafannee hojjannaa jedheetiin yaad haaraan dhufeetiin hin hojjataa jedhe herreguu jiraa jedha. Namni dhibiin Joo Baayiden namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield ambaasaaddar tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duruyyuu dippiloomatii beekamtu hojii akkanaa hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jetti qabadhaa jetti. Rakkoon feetellee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jetti Greenfield yoo waan keessi dhuf biyyatti himtu. Yoo seneetiin Ameerikaa fudhate Antony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'etti nama ammaan tan hojii tan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjete. Akkuma seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa'ee ammaajii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filatee sagantaa biyyaan bulchu baafachaa ba'a. Bara 1998 Lookarbii Scotland irratti xayyaara kufeen kan himatame lammii Liibiyaa kan ilaaleen falmii dhiyaate manni murtii olaanaa kan Scotland har'a dhaggeeffataa oole. Haleellaa kanaaf namni tokkittiin himatamee murtiin irratti kenname qondaala basaasa Liibiyaa ka ture Abdelbaaset Al-Magraahi hidhaan umrii guutuu irratti muramee ture. Inni garuu harka keessaan qabuu jedhee ture. Bara 2012 dhukkuba kaansarii qabaachuunsaa beekamee hidhaadhaa bahee gara Liibiyaatti ergamee booda achitti du'e. Maatiinsaa amma jalqabayyuu ragaan dhiyaate sirrii hin turree jechuudhaan falmii qaban har'a mana murtiitti dhiyeessaniiru oduun ammaaf qabnu. Jawaar Mohammed obbo Baqqalaa Garbaa obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilootii isaanii beellama mana murtii har'aa irraa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilooti isaaniitiif ta'e obbo Kadir Bulloo jedhetti waan biyyittii keessa jirtuufiyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhe. Tsahaay Daamtooti erge. Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jedhan. Dhimma nageenyaatiin wal qabatee seekiriitii isaanii maal jedhanii asiin dura otoo dhadhachaan dura arginee turre kan jedhanii sababa lamaa fi tokkoffaa isaan kan jedhan namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenyaa haasawuun mataa kennaaf nama nuun kennuun akka suuraatti kakaasan. Kan biraa immoo dhimma nageenyaatiin wal qabatee seekiriitii isaanii yeroo ammaa nu diinni keenya as keessaa diinatu jira alaallee diina qabnaa jedhan akka nama siyaasaa nama Oromootitti. Kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tuni garan rakkoon taane keessa galte. Kanaafuu caalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nuti gale rakkoo kanaan bakka rakkoo deebisuu rakkisaa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan daddacharratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu ibsanii nullee kanuma ibsinee warri bulchiinsa mana dabaallee akkaatuma kanaan gaafii isaanii mirkanaa'an ta'uu sanii nullee kan jenne nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaan olii ibsine kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaatuma kanaan ol da'u. Ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa Bulee yakka hokora kakkaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan alangee dhorkisiisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii dhimma kana qoratee har'a murtee kennuudhaaf beellamee kan jedhan obbo Kadir Bulloo abukaatoon namoota kanneenii oolmaa dhaddacha har'aas akkanaan ibsaniiru. Waa'ee qabeenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachisee fi qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi saneedaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. Boodarraa gaafii kaafnee turre gaafiin ta'ee ture baadii qabeenya kanarratti dhorkaan kenname kun seeraan alaa kanaafuu ka'uu qabaa. Qabeenyi dhorkamuu qabeenya yakka sanii walqunnamtii ta'u malee akkanumaan lafaa ka'ee qabamuu qabu kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni murtii armaan dura dabarsinee turretti qabeenya kana dhorkuun turetti abbaan alangaa yennoo dhiyeessan san nuun yookaan shakkamtootaan akka ga'u ajaja kan kennituudha manni murtii kan ibse abbaan alangaa sababa nu beekneen osoo shakkamtoonni kunniin dhiyaatanii yaada irratti hin kennine manni murtiillee kan oduu addaan hin baafne yookaan kan irratti kennee ture waruma kanaan amma booda irratti yennoon kun akka ka'uu kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetuu namaatti barbaachisu laachisee
karragaa qabdaniif karragaa hin dandeenye addaan baasaa dhiyeessaa jennee turani. Kaatuma kanaan hundaa mana jireenyaatiif barbaachisu kiraa manaatiif kanaaf kan fakkaatu wanni jedhamtee kana dhiyeessinee turre. Haa ta'u malee manni murtii addaa akka bu'uuraatitti ragaan qabeenyi yakka wal quunnamtii qabu yookaan kakoo kan ilaalee jedhu kan manni murtiin fudhanne jedhanii. Haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu kiraa manaa ilaalchisee kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka dhiyeessisan kan jedhu ajaja kennanii. Dabalataan oolmaa dhaddacha har'aatiin kitaabni obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo deebii mana murtii irraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru. Obbo Baqqalaan maxaafa barreessanii turani. Maxaafni sunni kaga qarshii 100 kan baasutu achi keessa jira. Kuni wal quunnamtii walitti hin qabu. Qorannaa yakkaasanii barbaachisaa hin taane kanumaan waluma qabanii hidhuun barbaachisaa waan hin taane baay'ee nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre. Manni murtii beeku sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu yakkasanii barbaachisaa qorannaa sanii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaasee yoo ta'u, haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhe. Bulchiinsa jechaan abbaa dangaa. Warra abbaa dangaallee akkaatama manni murtii jedheen iyyannoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan rakkinnamuu kan jedhu deebii deebisanii. Waruma kanaan amma beellama gaafa 28/3/2013 akka lakkoofsa bashootaatti qabamee jira. Dhimma dhorka qabeenya himatamtoota kanaa ilaalchisuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf 3/28/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuusaa abukaatoon himatamtoota kanneenii obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa 12/2012 rakkoo nagaatiif jedhanii dura dabarsan yooma kennanillee ammatti mirkanoomne. Qormaata naannoo kajoollee kutaa 8 immoo naannolee waan keessa jiran laalanii muddee tokko haga muddee 30 2013 akka kennan mirkaneessa ministeerri barnoota Muktaar Jamaalitti erge. Sirna barnootaa bara 2012 sababa weerara kooroonaa vaayirasiin addaan citeetiin tureen walqabatee barattoota kutaa 8 barumsa naannoo fudhatanii fi barattoota kutaa 12ffaa barumsa biyyaalessaa fudhatan yeroo isaa murteessuun akka rakkisaa ta'eetiin tureetiin jira. Dhimma kanarratti har'a sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kenne ministeerri barnootaa qormaanni kutaa 8ffaa yoom akka kennamu kan murteeffamu ta'ullee qormaata kutaa 12ffaa barattoota gama yuunivarsiitiitti ittiin galan yoom akka kennaman murteessuun hin danda'amne jedheetiin jira. Ministeerri Deetaan ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatiyoos har'a akka dubbatanitti barattoonni kutaa 8ffaa muddee tokkorraa kaasee hanga muddee 30tti haala qabatamaa naannoolee fi karoora isaaniitiin qormaanni naannoo ni kennamaaf jedhaniitiin jiru. Sababa yeroon qormaata kutaa 12ffaa itti kennamu itti murteeffamuu fi dhabeef kan kaasan obbo Miliyoon haala yeroo kan jedhan yoo ta'u dhimmoota nageenyaatiin kan wal qabatu ta'ullee ibsaniitiin jiru. 12ኛ ክፍል ፈተና የ2012 የባለፈውን ዓመት በሚመለከት አሁን ባለው ሁኔታ qormaata kutaa 12ffaa kan bara 2013 haala jiru waliin qormaatichi kan wiirtuu tokko kennamu ta'uu isaatii fi bulchiinsi qormaatichaas sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu isaatiin wal qabatee ministeerri barnootaa fi ejensiin barnootaa biyyaalessaa waliin ta'uun qindoomina naannolee waliin haala nageenyaa biyya keenyaa amma jiruun qormaata biyyaalessaa kennuuf haalli nama dandeessisu akka hin jirre ilaalameetiin jira. Haala amma jiruun naannoo Tigraayittii fi daangaa naannoo Amaaraa fi Affaar naannoo Beenishaangul Gumuz gama Matakkalfaa keessatti rakkoolee nageenyaatu jira. Tarkaanfii fudhatamaatiin jiruun hanga yeroo gabaabaan gara idileetti galamutti qormaata kennuuf haalli dandeessisu hin jiru. Kanaafuu qormaanni kutaa 12ffaa yeroo hin murtoofneef dheerateetiin jira jedhan obbo Miliyoon. Qormaanni kutaa 12ffaa yeroon isaa hanga murteeffamneef dheereffameetiin jira jechuun hin hafa jechuu miti kan jedhan obbo Miliyoon barattoonni qophii isaanii akka itti fufanillee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Qormaata kutaa 12ffaa barattoota gama yuunivarsiitii galchuudhaaf tajaajilu kana wiirtuu tokkorraa kompiitaraan kan kennamu ta'uu kan dubbatan yoo ta'u isa kanaafillee galmeen xumuramee teekinooloojiin wiirtuu tokkoo kennuudhaaf dandeessisus alaagaleeti. Filannoo pirezidaantummaatiif qophaa'uu jira. Wallabatti dhufuu jira. Wallaba kana faluu fi nama leenjii filannoo tan irratti leenjii namaa kennu qopheessuu jiranii leenjisuu jiranillee akka paartileen mormituu jedhanitti warri leenjii namaa kenna jedhan kunini warra pirezidaantii Sumaalee Mohammed Abdullaahi Farmaajoo deeggaru. Agee guddaan kasaati Mohammed Yusufitti Naayiroobii erge. Tujubeen nutti. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa 12 paartileen isaanii Moqdishoo keessatti marii geggeessaa kan jiran yoo ta'u dhimmi tokkummaaf akkaataa filannoo sirriin itti geggeeffamuu danda'u ilaalchisee dhiibbaa gochaa jiran. Kanneen walga'ii sana irratti hirmaatan keessaa tokko kaadhimamtoota pirezidaantummaa akka ta'an Abdurrahmaan Abdishaakuuri. Election is the
at the most difficult time, particularly fragile nation like Somalia. So we come together to discuss on that issue, and we were engaging for the last 3 days. Filannoon kun keessumaa biyya akka Somaaliyaa balaaf saaxilameef rakkisaa waan ta'eef jecha dhimma kana irratti mari'achuuf wal geenye. Guyyoota 3 darban hawaasa waliin wal arginee jirra. Jaarsolii gosootaa, hawaasa siivilii, uummataaf daldaltoota akkasumas dargaggoota waliin mari'annee jirra. Akkaataa qabiinsa filannoo laalchisee qaama dhimmi ilaallatu waliin yoo waliin galin daafoonni qabaatuuf yaaddoo keenya ibsuuf yaalaa jirra jedhan. Mormitoonni filannoon sun akkaataa waliigalteen irra ga'ametti geggeessamu taanaan hookkarri akka ka'u maloo akeekkachiisan. Mootummaaf hoogganni federaalaa akkaataa filannoon sun itti geggeeffamu irratti baatileef walfalmii erga geggeessanii booda paarlaamaa akkasumas pirezidaantiif filannoo kallattiin hin taane geggeessuuf walii galan. Bakka bu'oota gosootaarraa kanneen walitti dhufan miseensota paarlaamaa kan filatan yoo ta'u sana booda pirezidaantii filatu. Mootummaaf miseensonni federaalaa kutaa biyyaa koree walfalmii filannoo geggeessuuf sadarkaa naannootti filannoo geggeessu akka hundeeffamu walii galaniiru. Abdishaakur akka jedhanitti mootummaan Moqdishoof naannolee isaa akka jiran kanneen bulchiinsa yeroo ammaaf amanamoo ta'an qofaa raggaasise jedhan. They appointed people from NISA, National Security Agents, people from the Office of the President and the Prime Minister and other branch of the government. Dhaaba ragaaf nageenya biyyoolessaa waajjira pirezidaantiif muummicha ministeeraaf dameewwan mootummaa kabiroorraa kan muudan yoo ta'u, seerri akka jedhutti immoo namoonni hojii adeemsa filannoo keessatti hirmaatan kanneen walaba ta'aniif dhaabolee nagaa eegumsaarraa kan hin taaneef ija uummataan walaba ta'anii yoo argaman qofaa jedhan. Qeeqi jiraatuyyuu mootummaan Somaaliyaa guraandhala 8 dura filannoo paarlaamaaf pirezidaantii geggeessuuf karoora qabu itti fufee jira. Sirna baniinsa dilbata darbe geggeeffame irratti haasaa kan dhageessisan ittaanaa muummichi ministeeraa Mahadii Guleeyid hojii raawwachiiftonni filannoo itti gaafatama isaaniif innaa filannoo dhufaa jiru maal akka irraa eegamu yaadachiisaniiru. maxaa markaa looga baahan yahay kow in qofku uu yahay qof karti iyo hufnaan leh madax bannaan. Gam kamiifuu kan hin loogne itti gaafatamummaan kan itti dhaga'amuuf amanamaa ta'uu qabdu. Adeemsa filannoo keessatti namni tokko kan haqaa ta'uuf seera filannootiin geggeeffamuutu irraa eegama. Kan itti murtaa'u akkaataa inni hojii hojjeteeni isin walaba. Kanaaf gam tokkoof loogdanii filannoo ifaa ta'een kan injifate haaluun qabdan. Aleeks Maaniyaasii gaanfa Afrikaatti hayyuu dhimma bulchiinsaati. Soomaaliyaan seera hordofuudhaan filannoo walabaaf haqaa geggeessuu qabdi jedhu. So if you follow the law of the country, then it will be easier for anybody to trust the system. Seera biyyatti eegdu taanaan eenyumaafuu sirna sana amanuuf salphaa ta'aaf. Sababaa kabiroo kamiinuu seerri dabee yoo jiraate miseensota mormitootaa keessumaa sirna amma jiru amanuu akkasumas filannoo amansiisaa geggeessa jedhanii amanuun daran ulfaataa ta'a jedhan. Filannoon Somaaliyaa kan bara 2016 waliin dha'uuf matta'aan kan itti nyaatame ture jedhamuun qeeqame. Innaa sana kan injifatan pirezidaant Faarmaajoon deebisanii filatamuu barbaadu. Ardi Cuucaalaa nama Awurooppaa irratti vaayirasii koronaa argan. Nama miliyoon 15 ta'utti dhib kan qoratanii irratti argan. Karaan haaraa Awurooppaan dhib kanaan to'achuuf baafatte. Dhukkuba kana miila gad dhaabuu danda'a jedhu Mariyaamaa Diyaalootti erge. Jalanne nutti. Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins jimaata darbee akka gabaasetti torban darbe Faransaayiin biyyoota Awurooppaa keessaa namoota vaayirasii koronaan qabaman miliyoona 2 qabaachuun dursitee jirti. Aangawoonni Faransaayii gama isaaniin akka dubbatanitti uggurri sochii dhiyeenya kana labsame hanga tokko kan gargaare ta'us weerarri COVID-19 xumura argachuurraa fagoo jiraa jedhu. I think we should still remain prudent. We should not give the impression that the crisis is behind us. Akka yaadutti of eeggannoon turuu qabna. Weerarri kun of duubatti dhiifnee dabarreerra jennee fakkeessuu hin qabnu. Biyya keenya keessatti dhukkubichi sadarkaa hamaa keessa jira. Hojjetoonni eegumsa fayyaa biyyi keenya qabdu hospitaalota keessatti dhiibbaa hamaa jala jiruu jedhan. Jiraattonni hangi tokko maal gochuu akka qaban dhugumatti hin beekan. I don't think we know where we stand currently. The French are afraid. The French are struggling with COVID. Sadarkaa maaliirra akka jirru beekna natti hin fakkaatu. Lammiiwwan Faransaay sodaa keessa jiru. Dhukkuba COVIDin kan rakkataa jiranii fi kaan immoo haaluma dhukkubichaarraa kan ka'e sammuun isaanii dhiphatee dhukkuba dipireeshin jedhamuuf saaxilamanii jiru jedhan. Jiraataa kan biraan
Sabasteen jedhaman akka dubbatanitti. We call this a lockdown, but it seems to me people are outdoors. Uggurri sochii hojiirra ooleera jedhame garuu akkan ofii koo laalutti namoonni manaan ala oolu. Kanaaf inni kun furmaata sirrii miti. Akka kootti furmaanni sirriin namni hundumtuu mana ofii keessaa akka hin baane ugguruudha. Akka isa yeroo jalqabaa sanatti kana qofatu weerara koronaa dhaabsisuu danda'a jedhan. Raashaa keessatti lakkoofsi namoota 7 darbe vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona 2 darbaa jira. Kunis biyyoota addunyaa irratti namoota COVID-19 qabaman hedduu keessa Raashaan tarree 5ffaa irratti akka argamtu godhe. Dooktorri hospitaala biyya sanaa keessa hojjetan Zeenaalovaan akka jedhanitti lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ariitiin dabalaa jira. Now we admit quite a big number of patients almost every day. Guyyaa guyyaatti dhukkubsattoota lakkoofsi isaanii guddaa ta'an hospitaala ciibsaa jirra. Lakkoofsi namoota dhukkubsatanis dabalaa jira. Kanaaf hospitaalonni lakkoofsi dhukkubsattootaa simachuu danda'an akkasumas tajaajilli hojjetoonni eegumsi fayyaa kennan dabalaa jira. Keessumaa amma lakkoofsi namoota dhukkubsatanii gara hospitaala dhufanii akkaan dabalee jira jedhan. Biyya Oostiriyaa keessatti jiraattonni Viyeenaa guyyaa manaan ala ba'uu itti dhaaban wiixata har'aati. Kanaaf waan barbaadan bitatanii kaa'ataa turan. Kibxata borii kaasee mana keessatti ugguramuun 7 sadiif waan labsameef jecha manaan ala ba'uuf guyyaan dhumaa qaban har'a waan ta'eef itti gargaaramaa jiru. Tarkaanfiin kunis vaayirasiin koronaa to'annaa jala oolchuuf carraa dhumaa ta'eera. Kana malees hojjetoota eegumsa fayyaa irraa hojii salphisuuf gargaaraa jedhameera. Kan baatii muddee keessa kabajamu guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan Kirismasiif immoo manneen daldalaa deebi'anii akka banaman gochuufis jedhameera. Jarmanii keessatti vaayirasiin koronaa sadarkaa maaliirraa akka jiru ibsa kennameen lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii hatattamaan dabalaa kan jiru ta'uu baatuyyuu haalli vaayirasichaa baay'ee yaaddessaadha jedhu. Kanneen vaayirasii koronaan du'an kan ilaaleen immoo guyyaa guyyaatti dhukkubsattoota lakkoofsi isaanii guddaa ta'an hospitaala ciibsaa jirra. Lakkoofsi namoota dhukkubsatanis dabalaa jira. Kanaaf hospitaalonni lakkoofsi dhukkubsattootaa simachuu danda'an akkasumas tajaajilli hojjetoonni eegumsi fayyaa kennan dabalaa jira. Keessumaa amma lakkoofsi namoota dhukkubsatanii gara hospitaala dhufanii akkaan dabalee jira jedhan. Biyya Oostiriyaa keessatti jiraattonni Viyeenaa guyyaa manaan ala ba'uu itti dhaaban wiixata har'aati. Kanaaf waan barbaadan bitatanii kaa'ataa turan. Kibxata borii kaasee mana keessatti ugguramuun 7 sadiif waan labsameef jecha manaan ala ba'uuf guyyaan dhumaa qaban har'a waan ta'eef itti gargaaramaa jiru. Tarkaanfiin kunis vaayirasiin koronaa to'annaa jala oolchuuf carraa dhumaa ta'eera. Kana malees hojjetoota eegumsa fayyaa irraa hojii salphisuuf gargaaraa jedhameera. Kan baatii muddee keessa kabajamu guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan Kirismasiif immoo manneen daldalaa deebi'anii akka banaman gochuufis jedhameera. Jarmanii keessatti vaayirasiin koronaa sadarkaa maaliirraa akka jiru ibsa kennameen lakkoofsi namoota du'anii ammayyuu baay'ee guddaadha jedhan. Jaarmiyaan to'annaa dhukkubootaa kan biyya Jarmanii kamisa darbee akka ibsetti namoonni 22,609 haaraa dhukkuba COVID-19 kan qabaman yoo ta'u 251 immoo kanneen du'anitti dabalamanii jiru. Sochii jiru. Lawwan isaan barbaachisutti dabarsuu isaallee dubbata UNHCR. Baqattoota naannoo daangaarraa fageessuu akka itti fufee jiru kan dubbatu jaarmayichi rakkoon loojistikiif fageenyi lafaa lakkoofsa baqattoota fuudhamanii kan murteessu ta'ullee ibsee jira. Lafa Sudaan ka daangaarraa kiiloomeetira 70 fagaattu umraa kubaa baqattoonni qubachiisaman hanga kaleessaatti 8,000 ta'uu beeksisee jira jaarmayaan kun. Gama biraatiin waa'ee uummata Tigraay keessatti qe'oo ofirraa buqqa'ee jiruu fi hojjetoota gargaarsaa achi jiranii akka yaaddoo qaban kan ibsan dubbiimaan jaarmayicha dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Babaar Baaloch waahiloota keenya jaarmaalee tokkummaa mootummootaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan qaamonni walitti bu'iinsa sanatti hirmaatan nageenya namoota hidhannoo hin qabne yookaan siiviliif of eeggachuu irratti dirqama sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatan waamicha dhiyeessinee jirraa jedhu. Namoota rakkoo keessa jiran kana gargaarsa dhaqqabsiisuuf akka jaarmaalee gargaarsa namoomaaf karaan banamus
irra deebi'anii gaafachuu isaanii hubachiisanii jiru Baaloch. Yeroo waraansichi deemaa jiru kanatti baqattoota Eertiraa Tigraay keessaa kanneen 100,000 ta'aniif yaaddoon qaban dabalaa akka jirullee dubbatan. Kanneen fixiinsa Maayikaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif koomishiniin mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa har'a gaafatee jira. Gabaasa kibxata har'aa baase kanaan koomishinichi gareen dargaggootaa Saamrii jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana turee ta'etu yakka fixiinsa siviilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14 hanga 18tti garee imala dhugaa baruu fi Maayikaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjeechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beekseera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban siviilota Maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Obbo Jawaar Mahaammadiif Obbo Baqqalaa Garbaa har'a mana murtiitti dhiyaachuu didanii jiru. Kunis sababaa haala siyaasaa biyyattii keessa jiruun ta'uu abukaatoon isaanii dubbataniiru. Oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itiyoophiyaa Miliyoon Maateewos oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kanarrattis oduu booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun filataman Joo Baayiden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteetsi murteessee jira. Baayiden ammaa qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu. Gareen ce'umsaa hundeeffame intarneetii fi iimeelii mootummaa seenuu ka danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf ka jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayiden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan har'a beeksisuuf jiru. Tooni Bilinkan dhimmootii haajaa alaa irratti namoota itti dhiyeenyaan Baayideniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayideniin filatamaniiru. Kana irratti gabaasa Sindii Sein ergite soraat dubbisa. Antony Blinken gada pireezidaantii Obaamaatti itti aanaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Akbar 2002 immoo itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayiden gorsaa ba'e. Barumsa sadarkaa lammeessoo Faransaay Paarisitti fixate. Yaada dhaabuu wal qarqaarsa biyyootii Atlaantik gama kaaba naatoo jedhanii baafatan. Guddoo fedha. Yaadi isaaniillee guddoo jaalata. Rakkoo hamtuu baqataa addunyaa bara 2016 keessatti Ameerikaa fuula bu'etti rakkata gargaara ba'e. Sagantaa televezyiinii Ameerikaa beekamaa Sesame Street jedhan irratti ba'etti baqata jechuun maan jechuu akka taate waan rakkoo baqataa biyyatti himaa ba'e. These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be to have to leave your home? No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street. Baqata jechuun warra manuufi keessa jiraachuu dadhabeetiin keessaa yaa'e. Jireenyi biyyi isaanii hammaatetti nama manuufiiti oofa. Grover, manuufi keessa baa'u akkasiin jajjabduun agartaayyuu Grover. Hubatta? Yoo hubachuu hin danda'u. Ani Sesame Street keessa gara tokko deemuu iyyuu hin danda'u jecha wal dubbatan. Akka ogeeyyotii siyaasaa jedhanitti hojiin Blinken taqara hariyyummaa Ameerikaan biyya ala waliin qabdu ta'a Doonaald Tiraamp balleessi jedhan qaqqajeelchuu. Biyya akka Iraaniif biyyi dhibifa waliin hariyyummaa jabeeffachuu. Mark Smakoviski nama dhaaba Atlantic Council jedhan hariyyummaa Ameerikaan biyya alaa waliin qabdu jajjabeessu keessa hojjetu. I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world. Akka irra kiyyaatti hojiin isa taqara, hojiin Blinken taqara. Taasaantu Ameerikaan dhugumaanuyyuu hariyaa gaaf rakkooti jedhe addunyaa mirkaneessu. Hariyyummaa duraan badditaan deebisee qaqqajeelcha. Keessattuu sagantaa jijjiiram qilleensa addunyaa ka Paarisitti yaayyuu deebine. Isuma akka raallee caala sagantaa haaratti baafannee hojjannaa jedheetiin yaad haaraan dhufeetiin hin hojjataa jedhe herreguu jiraa jedha. Namni dhibiin Joo Baayiden namni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa mo'ate labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield ambaasaaddar tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duruyyuu dippiloomaatii beekamtu hojii akkanaa hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jette qabadhaa jetti. Rakkoon feetellee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jetti Greenfield yoo waan keessi dhufu biyyatti himtu. Yoo saneetiin Ameerikaa fudhate Antony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'etti
Nama ammaan tan hojii tan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjeta. Akkuma seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa'ee ammajii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filatee sagantaa biyyaan bulchu baafachaa ba'a. Bara 1998 Lookarbii Iskootlaand irratti xayyaara kufeen kan himatame lammii Liibiyaa kan ilaaleen falmii dhiyaate manni murtii olaanaa kan Iskootlaand har'a dhaggeeffataa oole. Haleellaa kanaaf namni tokkittiin himatamee murtiin irratti kenname qondaala basaasa Liibiyaa ka ture Abdelbaaset Al-Magraahi hidhaan umrii guutuu irratti muramee ture. Inni garuu harka keessaan qabuu jedhee ture. Bara 2012 dhukkuba kaansarii qabaachuunsaa beekamee hidhaadhaa bahee gara Liibiyaatti ergamee booda achitti du'e. Maatiinsaa amma jalqabayyuu ragaan dhiyaate sirrii hin turree jechuudhaan falmii qaban har'a mana murtiitti dhiyeessaniiru oduun. Obbo Jawaar Mohammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilootii isaanii beellama mana murtii har'aa irraa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilota isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhetti waan biyyittii keessa jirtuufiyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhe. Tsahaay Daamtooti erge. Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jedhan. Dhimma nageenyaatiin wal qabatee seekiriitii isaanii maal jedhanii asiin dura dhadhachaan dura arginee turre kan jedhanii sababa lamaa fi tokkoffaa isaan kan jedhan namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenyaa haasawuun mataa kennaaf nama nuun kennuun akka suuraatti kakaasan. Kan biraa immoo dhimma nageenyaatiin wal qabatee seekiriitii isaanii yeroo ammaa nu diinni kenna as keessaa diinatu jira alaallee diina qabnaa jedhan akka nama siyaasaa nama Oromootitti. Kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tuni garan rakkoon taane keessa galte. Kanaafuu caalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nuti gogale rakkoo kanaan bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisaa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan daddacharratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu dubbisanii nullee kanuma ibsinee warri bulchiinsa mana dabaallee akkaatuma kanaan gaafii isaanii mirkanaa'an ta'uu sanii nullee kan jenne nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaan olii ibsine kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaatuma kanaan oolcha'u. Ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa Bulee yakka hokora kakkaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate Obbo Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii dhimma kana qoratee har'a murtee kennuudhaaf beellamee kan jedhan Obbo Kadir Bulloo abukaatoon namoota kanneenii oolmaa dhaddacha har'aas akkanaan ibsaniiru. Waa'ee qabeenya Obbo Jawaarii fi Obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachisee qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi saneedaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. Boodarraa gaafii kaafnee turre gaafiin ta'ee ture baadii qabeenya kanarratti yookaan kenname kun seeraan alaa kanaafuu ka'uu qabaa. Qabeenyi dhorkamuu qabeenya yakka sanii walqunnamtii ta'u malee akkanumaan lafaa ka'ee qabamuu qabu kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni murtii armaan dura dabarsinee turretti qabeenya kana dhorkuun turetti abbaan alangaa yennoo dhiyeessan san nuun yookaan shakkamtootaan akka ga'u ajaja kan kennituudha manni murtii kan ibse. Abbaan alangaa sababa nu beekneen osoo shakkamtoonni kunniin dhiyaatanii yaada irratti hin kennine manni murteellee kan oduu addaan hin baafne yookaan kan irratti kennee ture waruma kanaan amma booda irratti yennoon kun akka ka'uu kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetuu namaatiif barbaachisu laachisee kan ragaa qabdaniif kan ragaa hin dandeenye addaan baasaa dhiyeessaa jennee turani. Akkaataa kanaan mindaa mana jireenyaatiif barbaachisu kiraa manaatiif kanaaf kan fakkaatu manni jedhamtee kana dhiyeessinee turre haa ta'u malee manni murtii addaa akka bu'uuraatitti ragaan qabeenyi yakkaa wal quunnamtii qabu yookaan kakoo kan ilaalee jedhu kan manni murtiin fudhanne jedhanii haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu kiraa manaa ilaalchisee kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka dhiyeessisan kan jedhu ajaja kennanii. Dabalataan oolmaa dhaddacha har'aatiin kitaabni Obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan
Abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo deebii mana murtii irraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru. Bakkaadhaan maxaafa barreessanii turani maxaafni sunni kaga qarshii 100 kan baasutu achi keessa jira. Kuni wal quunnamtii walitti hin qabu godhannaa yakkaasanii barbaachisaa hin taane kanumaan waluma qabanii hidhuun barbaachisaa waan hin taane baay'ee nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre manni murtiillee kun sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu yakkasanii barbaachisaa qorannaa sanii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaasee yoo ta'u haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhe. Bulchiinsa jechaan abbaa dangaa warra abbaa dangaallee akkaatama manni murtii jedheen iyyannoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan rakkine. Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee.